برنجا برسيفنا كوفيدان jalqabna واللي هبادو كتبنا دبفنا واللي دكنا إجا قلبي دومسا بنوت فيلنا إساجير إبسا ونديها براتو تدفنا كرانا إسان والفهمنا والرابرنا. How to greet someone in English. So afaan Ingiliffaatiin akkamitti nagaa nama gaafanna. Afaan Ingiliffaatiin yeroo nama tokko walitti dhufne akkamittiin nagaa gaafachuu dandeenya. So in English there are like two main ways of greeting in English. There are two main ways of greetings in English that most of the people are using. The first way is like formal way. It's just common way most over the world. The common way over the world people are using to greet someone. So this formal way we categorize in three times. We categorize morning times, afternoon times, and evening times. In the morning times, someone meet you and greet you. In the morning times, you can greet how good morning. Nama ganama keessa eegalafti bari irraa hamma guyyaa sa'aatii walakkaatti good morning jettee nama gaafatta jechuudha. Good morning jettee yeroo nama gaafattu kana deebiin nama sanii yookaan immoo namni good morning jedhee yoo si gaafate deebiin isaa maal ta'a? Good morning or I am fine thank you and you deebiin kee kana ta'a jechuudha. And the afternoon times kan sa'aatii boodaa jechuudha. Greeting sa'aatii boodaa keenya kam ta'a? Sa'aatii guyyaa keessa sa'aatii 6 yookaan sa'aatii 7 hamma halkan keessa galgala keessa sa'aatii 12tti akkam jennee nama gaafanna? Good afternoon jennee nama gaafanna yookaan immoo namni tokko good afternoon jedhee nu gaafachuu danda'a. Deebiin keenya maal ta'a yeroo sanii? Nam tokko nu dhufeeti good afternoon yeroo nun jedhe deebiin keenya maal ta'a? It is just two answer. You have to answer. The first answer is you say the same what he say. Good afternoon jettee deebiftaaf akkuma inni jedhe sanitti. Or you say I am good in the you or I am fine in the you jettee gaafata. An nagaa koote ati hoo jettee deebiftaaf jechuudha. So you will continue your conversation if you have conversation. So the third category is evening time. Evening time kuni galgala keessa jechuudha akka afaan Oromootti. Galgala keessa sa'aatii 1 hamma sa'aatii hirribaatti. Sa'aatii magribaarraa sa'aatii hirribaatti. So how do you ask someone greeting like good evening? You just say good evening. Yookaan namni tokko galgala keessa yoo si dhufe maal siin jedha? Good evening siin jedha. So your response will be again two. It is just simple. I am good in the you or I am fine in the you. Just simple. You just greet. You response like simple way. I am good in the you or I am fine in the you. The second main way is informal way. The second main way is informal way. In the informal way, there are many words nowadays people are using, but I just pick them common word people are using. Jechoota common ta'an qofa keessaa qabadhee isinii dhufee jechuudha. Jechoonni common ta'an kana keessaa for example hi someone on the street karaa irratti nam tokko yoo argite hi or hey there or hi there siin jedhan. Like ijoolleen hiriyoota yeroo walitti dhufan what's up bro, obboleessifaa yeroo walitti argitan what's up bro, how are you doing, yeroo tokko namni greeting akkanatti wal gaafata jechuudha. Those greetings are common in most of European Americans. What's going on, how are you doing? Those are very common in most of European, British, American people. So our response will be gaafii akkana nu gaafatame kanaaf deebiin keenya maal ta'a yookaan immoo for example someone on the street harka si baasee hi yoo siin jedhe deebiin kan kee maal ta'a? Hi too or hi there. Nama siin jedhe maal ta'a deebiin kan kee? Hi too or hey too. It is just simple.
That's why most of the people are using. Just it's a simple answer and simple question. No way, no talk, no more talk. It is just, what's up, bro? For example, someone said, what's up, bro? What's up, bro? It is fine here. And you? Nagamale omamiti. Atokam. How are you doing? I'm doing good. And you? Akam naga fayaketi. I'm doing good. And you? What's going on? It's fine. It is good. It is well. Just simple answer. That's why most of the American people are using. The third way is this third way is mostly and the general way and the formal way. I just picked to make clear for you, like the third way. I said to make clear for you, I just write like this. This third way is greeting someone at any time, no boundary of time. For example, we said under formal way we categorized in 3 times, but this general way we cannot categorize, no boundary of time. So how do we greet someone? Hello, how are you? Hello, how are you? Or someone will ask you, hello, how are you? Our response will be is like same as we are just saying in formal ways. I am fine, thank you. And you? It is just the same. I am fine, thank you. And you? So this is our great answer. Namni ati gaafatartu sun yookaan namni ati waliin converse, for example, ati gaafatte gaafatanii si gaafatanii atin maal jette deebifta? I'm fine, thank you. And you? Innis maal jedhee si deebisa? I'm fine too jedhee si deebisa jechuudha. So don't forget to like my video. Don't forget to comment. Your comment is very important for me. Until I will come back by another video. Thank you. I want to say thank you for watching my video. But warroonni video kana daawwattanii hanga dhumaatti irraa akka barattan abdiin qaba. Comment gochuu hin dagatina, like gochuu hin dagatina, akkasumas share gootanii hiriyoota keessaniif dabarsuu hin dagatina isin jedha. Overall, thank you for watching my video. I will come back by another video. Baranja barsifna kubeedhaan jalqabna, wallaalli habaajuu katabna dubbifna, wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa, barnoota filanna isa jiru ibsa, hundi haa baratu daddafne karaana, isaan waliif himne walirra baranna. Thanks for watching my videos.